qalanii takka ta'a dhalaadha. Dhalaadha magaalaa konkonni isii hundi kan dhaabbataa mataan isii kan maddii ciisa bakka an eegas booda duma coraan lolu asrii san akkasitti sobanii karaa na buusanii maddii deemee giseen bishaanirra ga'ummaan tiyya deebi'ii jettee qubni kudhan kaati oliin dheeyxee qubni kudhan ka Itoophiyaa na biratti hin gaddeebituu naan jettee sanirra maallaqa kuma 20 naa keessee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arantana keessummaa isiniif qabadhe dhufan jira keessummaadhaa fi waan haaraa isiniif qabadhe dhufan jira. Ciyyoon tuni Saudi Arabiyaa dhufte kaleessa nama shaniin airportii dhaqee bilachuu isaan keessa takka immoo yuutu shoortee sammuu likkeen jirtu maneedhaa keessa waggaa meeqa tuttusa? Amata kafee jeessa deechu khalee galgala taaksii godhee fi shufeera ajju waltee jechuudha hanga gartee mana isaanii akka deemtu godheen ture jechuudha ammaan tan immoo isa lameen kana jira isin tun immoo seenaa adda qabde jechuudha waan gartee mee biyya sanitti biyya Saudi Arabiyaa sanitti isii mudate akkamitti gartee biyya irraa baatee kachi seente nuuf himti sirraa okay. Embaasitti nutti fidanii jechuudha an embaasitti nutti fidanii an embaasii rakkoo wayii takka uumame embaasitti dhaqee harka kana deeggaluun barbaada jedhanii siigalee bakki nuti itti hidhamne sani mana hidhaa Suudii shurxaan Suudii nu qabeetii miti achitti kanin arge ani hin gaafanne ittan aaree ture maaliif isin nama himtu gizee isin nama himtu dhagee itti siqee gaafadde maal taate jedhanii gaafadheeni jechuudha rakkineesi an duraan maaltu isii xinnoo tana biyyarraa baase jedheeni itti aaree dubbisuu diisee cal jedheetuma itti dhiise sanuu mucatti atu hin hojjetattuun jedheeni baatii lama bara argan dhufe reefun dhufe jette xayyaba amma maal gochuu barbaadde galuun barbaada duuba birri 50 warra keessanirraa baastee maaf galtaa akkana seenaa wayiitu jira gizee sani seenaa nama gaddisiisu waan ajaa'ibaa waan ijoolleen baharaan Suudii deemtan biyya Arabaa deemtan irraa barattanii jechuudha wanni kuni akka irraa ifeeydanii isinin jedhaa sumaanu amaana embaasiin natti laatte nama lama jechuudha. Isi fitan harar galte jechuudha kal edde jechuudha naafiyaasuun korsisneetiin jirra natti laatanii akka amaanaa jechuudha ganditti galchitu jedhanii natti laatanii anaatu qabee dhufeeni birri takka harkaan qabdu wooman qaba wajjin baasnee nyaataatiin jirra rabbina haa gargaaru waan isii qunname isittiin dabarsa isin haa dubbattu. Mee jalqaba biyyarraa kami baatame? Biyyarraa moo ijoollee lama takka lachuu heerumtee jirti. Ni ana nanjen an indeemuun jeen baromsa jedhiisee indeemuu ennaan Riyaad deeyneet ati Amina buleeyyiin kan keeni jira Amina iftuu firoo isaan si fuudhanii dalaguun buleeyyiin Riyaad jiranii isaan afranuu kabbaa kiyyaatii miti kadiirran kiyyaati annan baasanii obboleeyyiin kan abbaan fi ittiif ummaan fi namaa dhalanii ji'eeniitiin nama afurii jira tokko ibsaadha takka Amina takka iftuudha takka firoodha. Sanirraa bakka hin qabnu naan janii anillee akkasitti sobanii karaa na buusanii maddii deemee giseen bishaanirra ga'ummaan tiyya deebi'ii jettee qubni kudhan kaati oliin dheeyxee qubni kudhan ka Itoophiyaa na biratti hin gaddeebituu naan jettee sanirra maallaqa kuma 20 naa keessee takka dura bishaanirra gee baararra bishaanirra basoosorra naa gee achiin bakka deebi'ii naan jettee naa keessa buleeyyiin kiyyilleen seefaanin deebi'aan deemaa akkanatti hin deemin jeeni nama niiraarra na argan sanirraa illee maqaan isaa Ademi achiin gaddeebisanii niiraarra keenyarraa kuma 20 baasee Itoophiyaatti hin deebi'uu jee didee haan hin deebi'eenummaa xiyyeeffaadhaan ogguu isaan boru gaddeebifna janii halkan baraarii makiinaa deemtu qoree deemee bishaan baarbee takka bakka niiraatti argan sani warri niiraa arguu fi didee achi taftee takka immoo hojii baanee dhufneet amma gisee bakka basmaatti godhan takka gisee geenyu. Jabuutii moo achuma eessa? Jabuutii miti. Yamanii miti eega doonii baanee Yaman keessa qunnee sasi bekkesan Addis Ababa eegachi geenye
bakka obboleessi sanarraa dawwalee isin lachuu gadiin isin deebisa hin deemina karaa wanni jira saarokaa jira nama fixu jira nunjee sanirratti bakka obbolee loltee milyoonnaan bakka silkii isii bittee wanni silkii naa bittee huccuun naan bittee jettee anilleen sanirra xaaree isii maddii deemee isilleen gadi hin deebine jan karaa biraatiin kutteyyanii bakka aan deemee obboleeyyan marabbiitii hojii karaa sanillee dabree bineensi sanillee nan dhooyne kanu jalaa fixellee nama fixee akkasumaanillee suudii seenee bakka dallaallitti nama argatu san gisechi geenyochirraa haramni dalagaa deemee khamisirraa gisee odoon dalagu jiru haramni dalagaa giseen xiqqoo dalaganatti hin dhiisu ganamurraa wayinirra na baaseet na laalaa ganamurraa hunda nyaadhu naan janii awwaan mana san keessa wayii jira mataa namaatti jira mataa ilmoo namaa oromoo jira achirraa bakka mana tokko. Laala amma isin xiyyoon maal jette beektaa dallaalli gartee bakka mana arabaa naqe ganda arabaa dalagaaf galchee yeroo hundaa'u jarri kun jarri isin bira dalagu kun jara gartee sakaraana baalagee baxaraana jechuudha. Yeroo hundaa'u angartee saayikooloojikaalee gartee akka isin kaleessa gartee akka isin itti jechuudha. Kaleessidhaa gartee raafaa dhachuu fedhan gartee kan isin itti jechuudha. Maaliif yeroo hundaa'u gartee kuduraa tufaa muuza paapayyaa gartee waan kana nyaadhu an janitti ganamurraa ammas immoo miizaana gubbaa na kaanee ta'e mazanetti kana nyaadhu akkasimi akkasatti mire kana nyaadhu jonitti namas ganamurraa nama zanigatti. Oke, achi booda osoo deemu ganamurraa nama gamanii bakka sanboota nama zananiit achirraa osumaan jiru mana ulaa tanan banini naan jeen ulaan san cufaadhaa guntaa akka duraa dhufu giseen banu maali na fakkaatti moo shaangullitti warrees keessa kaayyate ija gisee meeqatti deddeebi'ee mataan namaa kan hojiidhaadha achi keessa jira qalanii takka ta'a dhalaadha magaalaa konkonni isii hundi kan dhaabbataa mataan isii kan maddii ciisa bakka an eegas booda duma coraan lolu asrii san bakka takka galanii mana san bananii dura osoo mana san hin banin ilma fuudhanii dhufanii aramni ulaa san banaannaan gise mana hunda babbananii laalan banuu didanii ashaganii aramni san irrattu maddi yaanii mana san ammaaliif didanjee warri qamoo dhufe jechuudha. Warri gartee qamoodha dhufe amma lamciyyoon miskiina si beekta daa'imasi mana nama qalaniiti akkuma isin jettu wartee namaa bashaadha mataan si dheerattee qalanii mana keessa kaanii cufanitti dhiisan jechuudha. Isin gartee akkuma nasiibaatti osoo deemtuu gartee mana kana hin bananii jedhanii isaan itti himanii jiran isin deemtee bantee jechuudha. Hoggaa ol seentuu mataan qalamaadha dhiini gartee dhiini hiriyaa mire. Ni jira dhiini. Ati garuu dhibbaan dhibbatti dabaafattee. Nama ta'u. Itti deebi'eetiin maali maaltu keessa jira je'ee gubbarra dhaabbadhee anuun tokko tattee dhiinillee lafarra yaa'aa jira mataan namaa jiidhaadha akka ciifti gisee meeqatti deebi'ee gubbarra dhufeetiin qaama kaan hin agarree mormumaan agarree asumaa oliin qaamni kaan hin jiru mormumaa ol mataa'ee sanumaa fuula isii sanumaa jira. Ija keessaa fuudhanii jiran ammoo ijin jirtu baasan keessaa ija lameen keessaa baasanii jirtu bakka san booda anis otumaan jiru asrii san najjeessu qaanii waliin na yaammatanii bakka takka galanii ulaa san bananii sharaatti maranii bakka sanitti zubaalaa gataranii na yaamanii kogguri naan jeenii ayyee jeenii wayittiin jira jeenii giseen xiqqoo dhaabbadhee gisee isaan mana sanii gayyaan akkanumatti otuma isaan nagaranii rabbiin kiyya kun anuma baasuuf bishaanuma kiyyaa tafee san booda bakka usee maddu osuma isaan nagaranii gibbii guyyaa san takkaa kan hin banin mucaan dhufee waan takka shaggii waan akka billaa dheeraa tokko hundi bitee fi dhufee xiqquma akka gaqqabee akkanumatti oduma isaan iyyaan nagaranii akkanuma gibbii banee rabbiin kiyya kun akkama namatti dhaabbatee hulaa bi'ee osumaan fiiguu kamisirraa osoo halkanii guyyaanuma fiigu odoo gisee shurxaan na qabu warra sanin nabbituu deeman jeetumaan fiigu osumaan fiigu mana raftitti takka halkan tokko bulee osoon fiigu kamisirraa qe'ee osoon fiiguutillee shurxaa dura mana masgiidallee seenee masgiida tunde iyyee shurxaa shanshalatan akka haydirqiidhaan ati maraattu dhufu jechuudha maraattu naan jenii shanshalata harkaan naqaanii
shanshalata harkan naqaanii achiin fuudhanii mooraa waraanaa nageessanii achirraa bakka fuudhanii خلينا ما مدير فورا وباركنا دولني تكلم ترى تكلم دولتت يتدولني لكم سين كبنيو يوتريا جرت مخمس جرتا من إفي تاين عنجتامي أن خميس تين فوق أبامي خميس ومان جيران جينيمي تمرات تورا بكايتر ريا بكيتير تطور ريا دين عنجتة أتمرات تورا سلاني راس راقبلت إن مدي سبيدا عنجتة بكايك مرات بليتي تيجي تيم بيرو وروني تين عنجت Oromoo naan jettee tumaraat ulee gariyaa jettee bakka fuudhaadhaa hidhaasuu diddarba galtoo teenimi diimee qoonqollee halkanii guyyaa nyaatu didee san booda bakka ubaarak rannaa dawwalinni ubaarak san achirraa dhufee na fuudhee kunis kabiratti akka fadhanna godhu deeman jeetuma yala deemee bakka achi dhufnaan ilmaan Oromoo goree bakka mana san seene. Seenaan si egaa dheertuudha garuu namni gartee waa'ee keessa sirri beeku isiidha wajjin dhuftee meeshiirraa waan takka dhageeffanna. Okay, shama kam jirtu sanin jedhan jirarra deebi'ee mucaan tuni amma kaameeraa dura jirti waan hedduu waan duran dubbatte waan amma dubbataniitu jira bakka isii bu'eetti guutuun barbaada maaliif namni irraa barachuu qaba ijoolleen biyya namaa keessa jirtu daa'ima ammallee kaameeraa fuula duratti arginaan irra daddarbaatiin jirti xinnoodha hin argitan jedhee yaada jalqaba gaafa mana san hojiidhaaf dheetu jechuudha akka shorxaan suudii ittilleen gurbatti himetti jechuudha jalqabarraa quban qaba waan paasii keessa jiruu fi quban qaba ture gizee mana sanii dheetu jechuudha hojjetuu natti hin dhiisanii jette gizeen ani amma madiquudhaaf bishaan fudhadhee wanta jedhe gizeen ani kan hin dhiqin nuti dhiqaa jedhanii mucattiin mana sanii ilmoon mana sanii jechuudha dhiitii ammallee nyaata biraa nyaachuu natti hin dhiisanii kuduraa fi muduraa nyaadha jetti guyyarraa nama zananii jette akkasiin himattetti jechuudha gizee sanii ammallee foon qalanii mucaa itti fuudhuu deeman san gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhanii kanee mucuma warra sanni dhalate saniitu fuudhuudhaaf deema foon qalanii isa gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhan jette guyyarraa way qalan jette ammallee guyyarraa waa qalanii jette ammas bishaan fuutee mucaa gubbaan naannofsitee madaami mana sanii jechuudha mucaa itti fuudhu deemu kana gubbaan naanneessitee marra sadii gubbaan naanneessitee dhuginaan jette nan dida jette gizeen ani didi akkana naan jaan jette afaan arabaa way beetti akkana naan jetanii sodaachisan qawweetti fuudhanii faada akkanatti himatte jechuudha hojii tasuma natti hin dhiisan jette maal nyaatta jedhanii wooman nyaadhu kana natti as guuran malee hojii hojjetuu natti hin dhiisan jette guyyarraa mucayyoon mana sanii jechuudha miizaanatti ol neexee nama zanti jette haala saniin rabbiin isii baasuudhaaf jechuudha duraan hulaan gibbiin hin banamtu jette baatii lama baggizee mana san keessa turtutti gibbiin hin banamtu jette guyyaa sana akka tasaatiin banamte rabbiin isii baase jechuudha khamisirraa kaatee mana meeqatti hidhamteeti shorxaan natti fidaa jettee akka mootummaan suudiitti illee himetti jechuudha embaasitti embaasa madanaayyuu na seenuu didde naqaluuf deeman jette yoo nama Oromoo arganan seenaa nama Oromoo natti fidaa jette hulaa duratti didde ijoolleen Oromoo guutuu nama 70 wayii achi keessa jira jechuudha warra baasabooraan dhaqee arabni maallaqa dhoorkatee rakkatee arabni daffaree daa'ima qabuu achi keessa jira nama 70 wayii jechuudha achi keessa hundi irra guddaan isaanii habashaadha afaan habashaatti dubbatanii Oromoon itti gabbaasanii afaan Oromootiin nuti Oromoodhaa kun as keessa jirra kottu gali jedhaniini akka isiin achi seentu taasisanii jechuudha galuufan deema jennaan galchii amaanaa biyyattii mana isaanii geessi jedhan imbaasiin natti kannee jechuudha. Haasawaa sintu dheeressinu kanaa olii gartee kan qalamaa jiru biyya rabatti qalanii baasanii geessi keessa baasanii wanni hin baasan hin jiru sanuu damijuu mucayyoon daa'ima amma maybe gartee sammuu siidhaa keessa waa fudhachuu fedhanii yookaan immoo ija fudhachuu fedhanii yookaan immoo kulaaleetii maal jedhan kana fudhachuu fedhanii kanaaf biyya namaa isinii gahee jira uummata keenya yoo baqattummaa feetan kottaa fi finne baqadhaa isin qubsiifna wallahi waan hin danyu yoo gartee qarshilee yoo maallaqa dhabne karaa akkatti qubatan gartee karaa isin keenya arayila dhugaasni dhalaan teenya amma daa'imni tumee maal dalayti mee achi biyya raawwatni mee bara qaxxamurtee mee waan hundaafuu baqa rabbi nagaan fide baqa rabbi nagaan galchee biyyi ta'e galamsoomsa galamsoo kan keenyalleen bakkummaan tijaafa baank yommuu wanniidha qubatanii jiran ganda yoo jeniitti irraa gad jiran ganda keessa galamsoo mire galamsoo asirraa galamsoo nu geessina namni isii beektan nuquu namuu dandeessan garuu inshallah nuti asirraa nu geessina gara galamsoo ganda keenya
Takkaffaa lakkoofsa warra isaanii hin beektu wanni imbaasiin imaanaatti laatteef lakkoofsa warraa hin beektu daa'ima itti taphatanii jedhaniiti jechuudha. Birrii tokkoof harkaa hin qabdu isaan lachuutu anumaatu birrii irraa baasee olii gad oofaa jira. Rabbiin haa gargaaru hanga galamsatti illee galchutti wajjinan jira jedheetumaan taa'utti jira. Du'aayii godhaafin isin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yaasuun gara isaatiin xumurateetiin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كينيا كبجمو كم جرتو نجا كيسني فيادا لقاد بتشوف واني قرتي وبليتين تينيتون أما دبتشا جرتكون نما قرتي أما دقوف وان هارياتو دندا قرو كان دورا اللي وانا كان هدو دقينيا قاف سعودي تره وبليو تكينيا كان قرتي من أربعة دلقان وانا كان هدو دقينيا جتشو مالي أربعة تكو جرا كان قرتي هجتو رجاني أنا برا هجتو جاني فودتني من جيسني أما قامتي يوم كيسة خضرة نادو أنا ميزانم تو مالك كيسة جان أكغرتي وني سامبر الرابر بعد سان تولي فيتو أو فدان كاليته ملا مش مغرتي إجته ملا كيسة فودتن وأنا كنا درو دقين جراني فوراني سينكاني كيسة سينكان سيناچو سمال سيقولن سيأكفان كفان أتفق دلقا أركض ليتين جرا بكبرات جاني قرو بودرة وني سيادم وان بدا سرتي هذاني أكسر نمك علاني كله كيسا فراتن إجا كيسا فراتن وركسي هدو تجرا أبليان كينيا غرتة كان سعودي كيسا جرتان هندي كيسان أرمكا بيجلا جتشوني سنو الفات إرجع بياباتني تجراتن دلقتني فيجرون غاري دا غارو ونن كان وني سنتي ما جروف إفيجنو غدا أكغوتنيف إفيجنو غدا أكغوتنيف ورّي غرتة بيا كيسة جرتان هاريات تجارة بيا سعودي بيا عربا بيا برا ديمون همبر باتشيس إسني قاله همبر باتشيس ورّي كيسة جرتان أمّا هجّا جرتان إفيجنون هجّي رو ديمتان غرتة نما بيتانيرّا دلالي غري مالكم مسار كتشوداف بكار كتسين درب ماليني غري نيو غرتي نمني كان كوما ماري بشرين دلقه كوما لمان دلقه اتي كوما سدي كوما فروجان فراشك كوكبت مالف كفلتين قدام كون سي كفل مار سيغلي بك غري غتي ستول كاسنيتي اكاتي غمدي دلقه برنا دلقه دو ام متي ستي في دربته وان براتو سكرنا ما يچودا كنافو وان بليتي كينيا كن رغه akka gartee isin ragoomi akka gartee isin hun agarsiifneen isin injaa baaraguun waan san arkanii rifachuunu onneen gartee nama dhaabbatu nama garii kan dhukkuba dhaabaa dhiigaa waan akkasii dhiibbaa dhiigaa warri qabu waan akkasii yeroo warqee kaachitti gaggabee hafuutu jira rabbiin gabbaleetii teenya tana bishaan isii midhaan isii addunyaa irratti waan hafeef ganaa gartee ربنا شكي سايسي باسيچو كانوا اسنتين ديريسو افيغنو غدا غدا فيديو كنا كبرم سينيفتو افدي غدان كبا كانوا فيديو غرو لايك شير غدون دغتنا نغا نفترا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته